Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabanneen isinitti himaa oduu waliin Anbaayisaa Turaati. Qeellam Wallagga lixaa fi lixa shaggaritti waraanni bilxiginnaa namoota nagaa 26 ol ajjeesanii. Naannoon Amaaraa godina bulchiinsa saba Oromootti humnooti mootummaa bilxiginnaa nama nagaa hedduu ajjeesuu isaanii jiraattonni himan. Godaantonni Tigraay Saawud Arabiyaa irraa deebi'an Itoophiyaatti hidhaa fi dararaaf saaxilamaa jiru jedhe Human Rights Watch. Kunniin hangafoota turanii amma oduu bal'inaan. Qeellam Wallagga lixaa fi lixa shaggaritti waraanni bilxiginnaa namoota nagaa 26 ol ajjeesanii. Kana irratti gabaasa qabna. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Hawwaa Galaan ganda Tulamaa keessatti amajjii 3/2022 waraanni mootummaa bilxiginnaa ilmaan Oromoo 8 ajjeesuu fi tokko madeessuun dhagahame. Lallistoota sirna Minilik mootummaa sirna bilxiginnaan bobbaafaman uummata nagaa badii tokko malee jumlaan ajjeesuu akkuma itti fufanitti jiru. Haaluma kanaan godina Qeellam Wallaggaa ona Hawwaa Galaan ganda Tulamaa bakka laga Meexxii jedhamutti namoota 8 Sheek Daawud, Muhammad Abdallaa, Toofiqii fi kan yeroof maqaan isaanii hin arganne dabalataan bakka boqqolloo dha'aa jiranitti barii amajjii 3/2022 gaafii tokko malee Oromummaa isaanii yakkuun bakka tokkotti rasaasa itti roobsuun kan ajjeesan yoo ta'u namni tokko madaa'ee ba'uun dhoksaan yaalamaa jiraachuu jiraattonni naannoo nuuf himanii jiru. Abbaan Gadaa Muhammad Abdallaa nama nagaa fi quuqama saba isaa kan qabudha malee yakka biroo kan hin qabne yoo ta'u mootummaan bilxiginnaa abbootii gadaa karrayyuu ajjeese kabajamaan guddoota Oromoof waan hin qabneef akka ajjeese baramee jira. Oduma wal fakkaatuun waraanni sirna bilxiginnaa ilmaan Oromoo 3 dilbata amajjii 2022 badii tokko malee ona Gullisoo magaalaa Caalliyaa keessatti ajjeesuun beekamee jira. Waraanni sirna bilxiginnaa ilmaan Oromoo lafa irraa duguugee balleessuuf hojjechaa jiru godina lixa Wallaggaa ona Gullisoo keessatti ilmaan Oromoo homaa keessaa hin qabne mana hidhaatii baasuun ajjeesanii jiru. Amajjii 2022 waraanni mootummaa faashistii Impaayera Itoophiyaa Abiy Ahmediin bobbaafaman ilmaan Oromoo 3 ona Gullisoo magaalaa Caalliyaa keessatti amajjii 1/2022 qabanii hidhuun halkan dilbata darbee mana hidhaatii baasanii ajjeesanii gatu jiraattonni Shinniiggaaf himanii jiru. Ilmaan Oromoo 3 badii tokko malee Oromummaan yakkamuun amajjii 2022 mana hidhaatii baafamuun ajjeefaman maqaan isaanii Biniyaam Taammanaa jiraataa ganda Saankii Daannoo, Amaanu'eel Darajaa jiraataa ganda Saankii Daannoo fi Amantii Dangafaa ganda Caalliyaa Kusaayyee irraa yoo ta'an jarreen kun gandoota adda irraa qabamanii magaalaa Caalliyaatti erga hidhamanii turanii booda dilbata darbe ajjeefamanii gatamuun reeffi isaanii bineensi nyaatee buluu jiraattonni miira gaddaa guutameen ibsanii jiru. Ajjecha akkasii ona Gullisoo keessatti kan hammaate yoo ta'u torbee darbees ona Gullisoo magaalaa Caalliyaa keessatti waraanni sirna bilxiginnaa namoota 4 ajjeesuun bineensa nyaachisuu isaa beekamee jira. Waraanni faashistii Abiy Ahmed ittuma fufuun amajjii 2022 godina lixa shaggar aanaa ganda biratti ganda gurraa jarjar keessatti ilmaan Oromoo fi bineeldota isaanii ajjeesan jedhame. Waraanni sirna bilxiginnaa rifaatuu tokko illee ilmaan Oromoof hin qabne ilmaan Oromoo godina lixa shaggar ona ganda biratti ganda gurraa jarjar keessatti badii tokko malee rasaasa itti roobsuun hedduu ajjeesan. Amajjii 2022 ganda gurraa jarjar keessatti gocha dhala namaaf hin malle kan hojjechaa oolan waraanni sirna faashistii Kolleel Abiy Ahmediin magaalicha keessatti ilmaan Oromoo danuu lakkoofsaan 15 ol ta'anii fi bineeldota ajjeesuu Shinniiggaan odeeffatee jira. Namoota ganda gurraa jarjar keessatti waraanni sirna bilxiginnaan ajjeefaman keessaa kan ammaaf maqaa isaanii arganne Shuruu Dagaagaa, Tashoomaa Baachoo, Funyaa Balaay, Taaddee Boojil, Darajjee Boojil, Obbo Laalamaan, Fayyoo Dalasaa, Shifarraa Kumaa fi Dhaabaa Alamuu kan ammaaf maqaa isaanii arganne yoo ta'an jarreen kun Oromummaa isaaniin yakkamanii badii tokko malee ajjeefaman yoo ta'an yakka biroo kan hin hojjetne akka ta'an jiraattonni ibsuun mootummaan bilxiginnaa ilmaan Oromoo akka bineensaatti ajjeesaa jiru tokkummaan falmannee ofirraa fonqolchuun dirqama Oromoo cufaa akka ta'e ibsanii jiru. Mootummaan bilxiginnaa sanyii duguuggaa dhala Oromoo irratti raawwachaa waan jiruuf uummanni Oromoo hundi irree fi gaachana uummata Oromoo kan ta'e waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuun mootummaa bututaa Itoophiyaa mootummaa jedhee of waamu tokkummaan ka'ee ofirraa fonqolchuu qaba jechuun jiraattonni yaada isaanii Shinniiggaaf qoodanii jiru. Gabaasa dhiyaateef Rahmat Siraaj Shinniiggaa Broadcasting Service irraa. Naannoon Amaaraa godinni bulchiinsa saba Oromoo erga to'annoo humnoota TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo jalaa ba'e humnoonni mootummaa miidhaa cimaa hordofsiisuu isaanii jiraattonni himani.
Godinichi to'annoo humnoota waloo jalaa erga ba'ee booda tarkaanfii humnoota mootummaa fudhataniin namoonni nagaa hedduun ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo fi humna ittisaa Tigraay naannicha gadi lakkisuu hordofee torbanoota itti aanan tarkaanfii humnoota mootummaa Bilxiginnaa fudhataniin magaalota godinichaatti akka Daawwaa Caffaa Roobeetii fi kaan keessatti namoonni 40 ol ajjeefamuu jiraattonni shinii gaafamanii jiru. Namoonni kun garuu mana hidhaatii baafamanii kan ajjeefaman ta'uu himu. Suuraalee fi viidiyoowwan namoota ajjeefamanii bo'oo bishaanii keessatti gataman mul'isus marsaalee hawaasaa irratti bal'inaan qoodamaa ture. Jiraataan Kamisee tokko kan nageenyi isaaf jecha maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate. Waboo fi TPLF sooraa turte waliin dhukaasaa turte. Hariiroo waboo waliin qabda jechuun ajjeechaa fi hidhaan Bilxiginnaan raawwatamu heddummateeraa jedha. Itti dabaluun wiixata mudde 2021 magaalaa Kamiseetti qaamoleen nageenyaa mootummaa Bilxiginnaa namoota lama karaatti baasanii ajjeesuu ijaan arguu hima jiraataan kun. Guyyaadha naannoo sa'aatii 9 ni ta'a. Namoota uffata aadaa hawaasni naannoo uffatu dalboo yookiin shirrixii uffatan qaamoleen nageenyaa karaatti baasan lamaanuu eenyummaan isaanii hin beeku. Meeshaa waraanaa homaa harkaan qaban jechuun hima. Erga marfata yookiis adda baabayii irraan gahaniin booda hawaasaaf akka barnoota ta'uuf jecha magaalaa walakkaatti rasaasaan kallattiin itti dhukaasanii ajjeesanii jedha. Namoonni sun waboo kan mootummaan Bilxiginnaa shaneettiin jedhu jedhamanii shakkamuun to'atamanii mana hidhaa kan turan ta'uu fi mana hidhaatii baasanii magaalaa walakkaatti ajjeesuu hima jiraataan kun. Namoonni hedduun hidhamuu irraa kan ka'e manneen hidhaa guutanii namoonni galma walgahii keessatti hidhamaa akka jiranis hima. Humnoonni mootummaa godinicha to'achuu hordofee bulchaa godinichaa ta'uun kan muudaman obbo Ahimad Alii ajjeechaa raawwatame jedhame irratti odeeffannoo bal'aa akka hin qabne himanii haa ta'u malee namoota irratti tarkaanfiin fudhatamaa ture jechuun mootummaa isaanii irratti ragaa bahanii jiru. Obbo Ahimad dabaluun waboo yeroo ammaatti aanaalee baadiyyaa godinichaa hunda keessatti sochii taasisaa jedhanii jiru. Aanaaleen akka Jiillee Dhummuggaa, Arxummaa Fursii, Dawwee Harawaa, Baatee magaalota to'annoo waboo jala jiranidha. Gameessi artist Alii Birraa dhukkubsatee hospitaala Jeneraalaa Adaamaatti wal'aanamaa jira. Waggoota 60 oliif afaanota garaagaraatiin waltajjii muuziqaa Oromoo fi Afrikaa miidhagsaa kan ture artist Alii Birraa dhukkubsachuun hospitaala Jeneraalaa Adaamaatti wal'aanamaa kan jiru yoo ta'u, Koomishinarri Koomishinii Gumrukii dabalee qaabataas hospitaalicha deemuun gaafachuun isaanii beekameera. Koomishinarichis artist Aliin fayyee gara hojiisaa fi uummata isa jaallatutti akka deebi'uuf hawwii isaanii ibsaniiru. Artist Alii Birraa yeroo garaagaraatti dhibamee mana yaalaa bakkoota garaagaraatti yaalamaa kan ture yoo ta'u, tibba kanas Dubaayitti yaala irra ture gara biyyaa akka deebi'ee shinniigaan odeeffateera. Jeefrii Feeltimaan aangawoota olaanoo dubbisuuf Kamisa Itoophiyaatti imaluuf jiru jedhame. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa US Jeefrii Feeltimaan Kamisa Itoophiyaatti imaluun waa'ee waraana waliinii adeemaa jiru irratti aangawoota olaanoo waliin akka mari'atu ibsame. Ministeerri Haajaa Alaa US akka jedhetti Feeltimaan dhimma nagaa waaraa buusuu irratti aangawoota olaanoo waliin ni mari'ata. Humnoota Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar qabatanii turan gadhiisuun gara daangaa Tigraayitti deebi'uu yoo himan, mootummaan garuu injifannoo waraanaa argateen naannolee kanneen gadhiisisuu hima. Mootummaan Itoophiyaa loltoonni isaa humnoota duukaa bu'uun daangaa naannoo Tigraay seenanii akka hin lolle beeksiseera. Kun qaamoleen lamaan lola dhaabanii gara waltajjii mariitti akka deebi'aniif carraa uuma jennee yaadna jechuun dubbi himaan ministeera dhimma alaa US Ned Price himeera. Daawwannaan ergamaa addaa kun kan dhufe erga US himata mirgoota namoomaa sarbuu jedhuun Itoophiyaa carraa daldala qaraxa irraa bilisaa AGOA keessaa haqxee booda. Torban darbe dhimma waraana Itoophiyaa irratti ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken bilbilaan pirezidaantii Keeniyaa waliin mari'achuu beeksisanii turani. Kana hordofuun ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa Ameerikaan dhimma Itoophiyaa irratti kallattiin mootummaa Itoophiyaa akka dubbistu gaafatee ture. Waraana waggaa tokko lakkoofsise kana dhaabsisuuf yaalii taasifamu irratti gargaarsa gochaa kan jiranii fi pirezidaanti Joo Baayideniin kan muudaman Jeefrii Feeltimaan ji'oottan darban gara Itoophiyaa fi biyyoota ollaatti deddeebi'aa turuun isaanii ni yaadatama. Yeroo waraanichi hammaatee turee fi yeroo sochiin humnoota TPLF cimee turetti Turkii fi United Arab Emirates dabalatee gara Itoophiyaa, Keeniyaa, Sudaanii fi Misiritti kan imalanii turan Feeltimaan mootummaa fi humnoota Tigraay mariif akka ta'an gochuuf yaalii taasisaa turaniiru. Dabalataanis Feeltimaan aangawoota gamtaa Afrikaa akkasumas waraana kanaaf furmaata akka barbaadaniif ergamaa AU'n muudaman pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obaasanjoo waliinis marii taasisuun isaanii kan yaadatamu ta'us bu'aa qabatamaa kana jedhamu garuu hin argatiin hafaniiru.
Naannoleen to'annoo TPLF jala turan gadhiifamuu fi mootummaan bilxiginnaa daangaa naannoo Tigraay seenee akka hin lolle beeksisuu hordofee lolli waan qabbanaa'e fakkaatus darbee darbee wal waraansi akka jiru gabaasaaleen ni mul'isu. Waraana baatilee 14 lakkoofsise kanaan namoonni 10,000 lakkaa'aman yoo ajjeefaman miliyoonaan kan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqaaniiru. Namoonni miiliyoona 9.4 ta'an ammoo sababa waraana kanaatiin gargaarsa eeggachuuf dirqamuu UN beeksisee ture. Godaantonni Tigraay Saawud Arabiyaa irraa deebi'an Itoophiyaatti hidhaa fi dararaaf saaxilamaa jiru jedhe Human Rights Watch. Aangawoonni Itoophiyaa dhalattoota Tigraay dhiyeenya Saawud Arabiyaa irraa deebifaman hidhuu, dararuu fi humnaan akka baqatan taasisan jedhe Human Rights Watch. Dhaabni mirga namummaaf falmu kun gabaasa guyyaa roobii baaseen Saawudiinis dhalattoota Tigraay haala hamaa keessa tursuu fi humnaan biyyatti deebisuu dhaabuu qabdii jedheera. Human Rights Watch akka jedhetti mootummaan Itoophiyaa godaantota Saawud Arabiyaa irraa ari'amuun biyyatti deebi'an gara wiirtuuleetti dabarsaa jiru jechuun kanneen keessaa gariin seeraan ala to'annoo jala oolaniiru jedha. Mootummaa Itoophiyaa gabaasa Human Rights Watch baase kanarratti ammatti deebii hin kennine. Itoophiyaan waggaa tokko keessatti lammiilee 40,000 ol Saawud Arabiyaa irraa galchuu himtee kan turte wayita ta'u lammiilee Itoophiyaa hedduutti lakkaa'aman manneen hidhaa Saawud Arabiyaa haala hammaataa fi rukkataa ta'an keessatti hidhamuu fi rakkamaaf saaxilamaa jechuu miidiyaaleen garaagaraa irra deddeebiin gabaasaa jiru. Manneen hidhaa kanneen keessaa wiirtuu hidhaa Al-Shumaayisii kan jedhamu keessatti kan dubbisne lammiileen Itoophiyaa yeroo dheeraaf hidhamanii turan rakkoolee fayyaa hamaaf saaxilamneera jechuun amma dura himatanii turan. Mootummaan Saawudii gama isaaniin wiirtuuleen to'annoo kunneen namoota qajeelfamoota hayyama jireenyaa fi hojii cabsan tursiisuuf manneen hidhaa gurguddoo hundaan keessa akka ta'an hima. Human Rights Watch dabaluun aangawoonni Itoophiyaa godaantonni kunneen daandiin gara Tigraayitti wayita deebi'aa jiranii fi buufata xiyyaaraa Samaraatti to'achuun gara manneen hidhaa Affaarii fi kibba Itoophiyaatti argamanitti dabarsaniiru jira. Godaantonni Tigraay manneen hidhaa Saawudii keessatti hiraara guddaa argan gara Itoophiyaatti wayita deebi'anis hidhaatu isaan eeggate jedhu dhaabbatichatti qorattuun mirga godaantotaa Naadiyaa Hardmaan. Saawudii Arabiyaan dhalattoota Tigraay balaaf saaxilamaniif eegumsa laachuu qabdi. Itoophiyaan ammoo godaantota deebi'aniif seeraan ala hidhaman hunda gadhiisuu qabdi. Akka dhaabni kun jedhutti lammiileen Itoophiyaa 100,000 lakkaa'aman barkurni darbe keessa hojii dhabdummaa fi rakkoolee diinagdee, hongee fi dhiittaa mirgaa baqachuun galaana diimaa dooniin qaxxaamuruun Yemen erga gahanii booda lafoo imaluun ammoo Saawudii Arabiyaa galu. Oduu biyya alaatiin barsiistuun US barataa waggaa 17 talaallii koronaa kennitee hidhamte. Mana barumsaa New York tokko keessatti barsiistuun ragaa ogummaa fayyaa hin qabne barataaf talaallii COVID kennuun himatamte to'annoo jala oolfamuu ishee aangawoonni himan. Poolisiin akka jedhetti Looraa Ruussoo eeyyama talaaluutuun qabaatiin akkasumas utumaati barataa irraa eeyyaman argatiin talaallii kana mana ishee keessatti kennitee jira. Aadde Yussoo kan umuriin waggaa 54 kan baayoloojii barsiistu jala bultii ayyaana waggaa haaraatti kan to'annoo jala oolfamte yoo yakkamtuu ta'uun ishee itti mirkanaa'e hidhaa waggaa 4 adabamuu dandeessi. Barataan umuriin waggaa 17 kun talaallicha akka barbaade himameera. Talaalliin seeraan yoo hin kennamne balaa uumuu ni danda'a. Ogeessonni fayyaa fi hojjettoonni meedikaalaa ragaa qaban talaalliin tokko kan guyyaan isaa ittiin dabarre yookiin kan sobaa akka hin taane qoratanii mirkaneessuu qabu. Akkasumas namni talaallii fudhatu seenaa meedikaalaa isaa gaafatamuu fi talaallii argachuun booda haalli isaa hordofamuu qaba. Aadde Russoon akkamittiin talaallii kana akka argattee fi gosa isa kam akka ta'e ammatti akka hin baramne poolisiin himeera. Yeroo kanatti lammiilee Ameerikaa umuriin isaanii waggaa 18 gadi ta'eef talaalliin eeyyamamu talaallii Pfizer qofaadha. Talaallii kana yeroo isheen kennitu viidiyoo agarsiisu irratti Russoon homaan taatu jedheen abdadha jechuun barataa kanatti himti. Kunoo talaallii manaa jechuun deebisa baraticha immoo. Aangawoonni akka jedhanitti maatiin barataa kanaa poolisii nassa'uu kan waaman erga inni mana galee wanta uumame itti himee boodadha. Talaallii of biraa qabdi turte. Akkamiin akka talaallicha argatte ammayyuu qoratamaa jira jechuun koomishinarri poolisii nassa'uu Patrick Ryder himeera. Daayirektarri mana barumsaa Heerik bakka Russoon hojjettu ibsa baaseen hanga bu'aan qorannoo kanaa baramutti ammaaf barsiisummaa irraa kaafamtee damee biraatti dabarfamteetti jechuu isaa CBS News gabaaseera. Aadde Russoon eeyyama malee shaakala hojii tokko geggeessuun himatamte. Amajjii 21 irratti mana murtiitti ni dhiyaatti jedhamee karoorfameera. Egaan daawwattoota keenyaa oduun yeroo kanaaf qindeeffannee kan hanga ammaatti daawwattan ture. Odeeffannoo gaafan waliin turtii gaarii.